Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii keenya qophii guyyaa har'aan odeeffannoo wayitaawaa gaggabaaboo ta'an isin biraan geenyaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Fedhiin biyyoota miseensa BRICS Plus ta'uuf iyyannoo galfatanii saffisaan dabalaa jira. Kun waan baay'ee namatti toludha. Yeroo murtaa'e keessatti biyyoonni addunyaa harki caalaan jooyin gochuu danda'us jedhamaa jira. Oduu biroon hidhattoonni abaaboo shanii hedduun harka kennachaa jiraachuu fi marroo ganuun yaaddoo cimaaf saaxiluu dhagahame. Marroon haala aangaa'otni garichaa isa ganaa jiraniin dhiphina sammuuf saaxilamuurraan kan ka'e an du'unkoo waan hin oolle jechuusaa odeeffannoo keessoo nu qaqqabdeetti. Abdii kutannaa marroo miseensonni garichaa hedduminaan harka kennachaa jiran irraa illee ta'uu beekameera. Kana malees aangaa'otni karaa nagaa filatan garii bosonatti hafaniin tarkaanfii irratti fudhatamaa jiruun lubbuu keessan baafadhaa nutti dabalamaa jechaatti jiru. Oduu dabalataan raayyaan ittisa biyyaa qaama hidhatee naannoo Amaaraa bilisa baasa jedhu irratti tarkaanfii jabduu fudhachaa jira. Kanumaan wal qabatee baddaa Baahirdaar irratti hidhattoota faannoo ofiin jechuun dhaadatan 800 irratti tarkaanfii jabduu fudhatee jira. Egaa odeeffannoo guyyaa har'aa qabnu asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.